Dhibee fi dadhabbii malee, laafinaa fi dhukkubbii malee, akkuma har'aa waggaa har'aatiin nuun haa ga'u. Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesus Kiristoos guyyaa har'aa kanatti dhiphuun, gidiraan, cunqurfamni inni dhala namaatiif jecha irra ga'ee guyyaatti yaadannuudha. Guyyaa kanatti dhalli namaa hundi dhiphuu, gidiraa irra ture. Bara 5,500 booji'ama Diyaabiloos jala kan ture guyyaa itti cabe Waaqayyoo dhala namaa yoomuu yommuu kan hin sobne waadaa isaa kan itti raawwateedha. Guyyaan kunis guyyaa jimaataa jedhamuudhaan ni beekama. Egaa jimaata jechuun guyyaa walumaa galatti yookaan guyyaa waliigalaa akka seera uumamaatti guyyaa xumuraa jedhamee ni beekama. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos fannifamuunsaa, reebamuunsaa eeyyama isaatiin yaa ta'u malee gara jabinni namni isarratti raawwatee jaalalli inni immoo dhala namaatiif itti mul'ise ergamoonni samiitillee taanaan kan itti ajaa'ibsifatan guyyaa kanaadha. Abbaan keenya Daawit fi raajonni biraa guyyaa kana arguudhaaf hawwanii turan. Duubatti deebinee yogguu ilaallu garuu guyyaan kun abbaan keenya Addaam waggaa 7 guutuu jannata keessa erga ture sababbii ajaja Waaqayyootiin ala ba'u irraa kan ka'e guyyaa kanatti jannata akka ba'e ni argina. Kanarraayis kan ka'e gara gaara qulqulluutti fudhatamee achittis Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessee Waaqayyos immoo har'a waadaa raawwate kana kan waadaatti galeefidha. Guyyaa kanatti walumaa galatti kan ilaallu gidiraa, dhiphuu, cunqursa Kiristoos irra ga'ee kan ilaalluudha. Egaa waa'ee kanaa dubbachuudhaaf nama cinqa, nama dhiphisa. Dubbachuudhaafis kan malu miti. Kanaaf qulqullichi Efreem inni soorichaa yogguu dubbatu waa'ee Waaqayyoo fayyisaa kootii kaasuuf ta'ee dubbachuudhaaf baay'ee nan na'a, nan sodaadhaafis dhiphuu fi gidiraa isaa dubbachuudhaaf dhuguma na sodaachisa. Har'a Gooftaan cubbamtootaaf jecha guyyaa itti qabame, guyyaa itti dhiphate, guyyaa itti gidirfameedha jechuudhaan ni kaasaa jechuudha. Egaa guyyaan kun guyyaa dhiphuuti Kiristoos irra kan ga'e. Kanaaf raajichi Isaayyaas gogaa kakuu haara'aa jedhamee kan beekamu boqonnaa 53 lakkoofsa 7 irratti yogguu dubbatu, dhiifama lakkoofsa 7 irratti yogguu dubbatu jecha akkana jedhu arganna. Nuti hundumti keenya akka hoolaa karaarraa badnee turre, adduma addaanis karaa irraa ni gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa ofii irra ni kaa'ateedha. Namni hundi balleessee ture, namni hundi badii hojjetee ture, namni hundi cubbuu hojjetee ture, namni hundi karaa du'aa, karaa dukkanaa, karaa badii keessa deema ture. Galaana badii, galaana cubbuu keessatti makamee jiraata ture. Isa kana ofirra kaa'ate. Isa kana jijjiiruudhaaf kan akka Daani'eel, kan akka Henook, kan akka Eeliyaas, kan akka Daawit,
kana kanoo isaan kunniin subaa'ee lakkaa'aa turaniiru. Addaan mataansaa subaa'ee 14 lakkaa'eera. Jireenya isaanii jireenya duraatti deebisuudhaaf, bakka duraatti deebisuudhaaf jechuudha. Kanarraa kan ka'e raajichi Isaayyaas bara sanarra bara 600 haga 700 gidduu taa'ee waa'ee raajii kana yogguu dubbatu, har'a guyyaa har'aa kana yogguu dubbatu akkas jedha. Isaan isani cunqursan ni dhiphisanis, inni garuu waan tokko iyyuu hin dubbanne. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf gaggeeffamutti ni oofame. Akkuma hoolaan yommuu rifeensa irraa muran cal jettus inni calluma jedhe malee afaan isaa hin saaqanne nun jedha. Eeyyeen torbii kana keessatti torbii dhukkubbii kan jennu jechoota lamarraa kan ijaaraman. Torbii fi dhukkubbii kan jedhu, torbee jechuun guyyaa torba kan of keessatti qabu. Dhukkubbii jechuun hadooduu, cunqurfamuu, dhiphachuu Kiristoos kan itti lallabnudha. Guyyaa wiixataatirraa, guyyaa sanbataatirraa, guyyaa sanbata duraatirraa, guyyaa dafinoorraa, guyyaa roobirraa, guyyaa kamisarraa wanti barachaa dhufne jira. Raawwinsaa hundi kan argatu guyyaarraa kanadha jechuudha. Guyyaa kanatti egaa Kiristoos ganama sa'aatii 12 kaasee wanti isarra ga'ee jira. Dhiphuun isarra ga'ee jira. Gidiraan isarra ga'ee jira. Isa kana dubbachuudhaaf miti daqiiqaa muraasa kana keessatti galaanni afamee jiru kun hundi odoo barruu waraqaa ta'e irratti barreeffameen dhumu. Samiif lafti otoo dubbachuu danda'anii otoo dubbatanii waan dhumu miti. Garuu akka dubbachuuf tolutti ni dubbanna. Guyyaa kanatti guyyaan barri 500 yogguu raawwatu guyyaa kanatti Kiristoos fayyisaan guyyaa itti qabamee warra qulqullummaa hin qabneen shirri irratti xaxamee gidirfamuun kan itti eegaleedha. Barattoota isaa keessaa tokko kan ta'e, bakka inni ooletti kan oolu, bakka inni buletti kan bulu Yihudaadhaan dhungatamee dabarfamee kenname. Erga qabamee booda sa'aatii 3, sa'aatii 6, sa'aatii 9tti wanti isarra ga'ee jira. Egaa kanas yogguu ilaallu guyyaa jimaataa sa'aatii 3tti abboonni akka sirna mana kiristaanaatti maal jechuudhaan ni dubbatu. Addunyaa dura kan ture, har'as kan jiru, boris kan jiraatu, fannoo si baachisanii, si fannisuuf fudhatanii siin adeemanii, wayyoo wayyoo gooftaa fayyisaa garbicha ta'e jechuudhaan ni dubbatu. Isa kana qulqullichi Yaareed kitaaba isaa Tsooma Diggwaa jedhamu irratti waa'ee kana ni kaasa jechuudha. Isa kana sirna raawwachuudhaan kunis siree irratti uffata gaddaa uffisuudhaan abaaboo irra kaa'anii fannoo dhaabanii daaqonoonni faarsaa Daawit 34 dubbisuudhaan jechuudhaan yedaleessuudhaan sirna kana kan itti gaggeessanii jechuudha. Egaa guyyaa kanatti wantiwwan cinqiin sa'aatii 3 kaasee ta'e hamuudha. Inni jalqabaa gooftaan murtiidhaaf, murtii du'aatiif, murtii dabarfamee kennuudhaaf kan irratti ta'edha. Isa kana irratti gooftaan gooftota, mootiin mootota, inni samii fi lafa uume, seera uumamaa 22 uume Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti jallinaan utuu hin ta'in qajeelinnaan, sobaan utuu hin ta'in dhugaadhaan kan murteessu Kiristoos guyyaa kanatti sobaan kan irratti murtaa'edha. Inni jalqabaa. Inni lammaffaan yookaan immoo iddoowwan Kiristoos dhiphuu itti arge 15 kan ilaalludha. Inni lammaffaan iddoo fannoo itti baachisanidha. Iddoon kun addabaayii Philaaxoos fuulletti kan argamtu Liixoostiraadhaa gara Geetesemaanii kan geessitu yogguu ta'u, Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti kan argamudha.
Ayhuudonni Fariisonni asiif achi harkisanii takka Phiilaaxoositti takka Heroodisitti achi ergaa gidiraa akka irraan ga'an akka murtii argatuuf dhiphisanii gidiraa irraan erga ga'anii booda yeroo 666 dugdi isaa haga ciccitutti miti foonsaa lafeen dugda isaa hamma mul'atutti nama kanarratti badii tokko hin arganne kan itti jedhame guyyaa kanaadha jechuudha. Kiristoos bakka kanatti warra shuftoota wajjin, warra hatan wajjin, warra lubbuu baasan wajjin, warra reeban wajjin, warra nama saaman wajjin abbaa dhugaa kan ta'e inni kan itti wal qixa madaalamedha. Kanaadhaaf barbaan nuuf yaa hiikamu, Kiristoos yaa fannifamu kan jedhameef qulqulluu ajjeesuudhaaf cubbamaa hiikuudhaaf eeyyan inni fannifamu malee dhalli namaa akkam fayyine beekamaa. Garuu hammeenyi dhala namaa akkam akka ta'e kan itti ilaalluudha jechuudha. Iddoon sadaffaan fannoo yeroo jalqabaatiif kan itti fudhateedha, kan itti baateedha. Iddoon kun kara Damaasqootti balbala geessitu, balbala fannoo, balbala warra Damaasqootaa kan itti jedhamtuudha. Iddoo kanatti yeroo jalqabaatiif fannoo jiidhaa baachisanii gidiraa fi dhiphuu du'a irratti murtaa'e irraan ga'u kan eegalanidha. Inni iddoon sadaffaan haadha isaa dubaroo Maariyaamidhaan iddoo itti wal arganidha. Isheen sodaa Ayhuudotaa, doorsisa Fariisotaa, gara jabina Saduqootaa otoo isheen sodaachise, otoo isheen dhiphisin ilma ishee tokkicha fayyisaa addunyaa hunda kan ta'e Kiristoos Yesuus isa tokkicha barbaacha asiif achi dhama'aa turte. Maatiyos ni gaafatte, Maarqos ni gaafatte, Luqaas ni gaafatte. Hunduyyuu garuu shira warra Ayhuudotaa kana, gara jabina warra kanaa kana waan sodaataniif gargar faca'anii jiru. Eeyyan qacceen achi jiru nama sodaachisa ture. Eeyyan rukuttaan achi jiru nama sodaachisa ture. Eeyyan kaballaan achi jiru nama sodaachisa ture. Eeyyan dhiphuun ga'uudhaaf geessisuudhaaf yaadame humnaa ol yaaduudhaaf nama rakkisa ture. Kanaaf duuka bu'oonni hunduyyuu bakka inni ooletti kan wajjin oolan, bakka inni buletti kan wajjin bulan, waan inni baay'isee kennuuf kan nyaatan, dhiphuu fi rakkoo malee isa wajjin kan jiraatan, har'a garuu guyyaa dhiphuu, har'a garuu guyyaa rakkoo dhiisanii biraa sokkan. Indiriyaas ni gaafatte sodaatee deemeedhaniin. Toomaas ni gaafatte rifatee si badeedhaniin. Nama ishee wajjin gara Liixoosxiraa gara ilmi ishee jirutti nama geessu ni dhabde. Garuu sodaan warra Ayhuudotaa ishee hin sodaachisne. Gara jabinni isaanii, hammeenyi isaanii isheen sodaachisne. Jabaattee gara isaa ni dhaqxe. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:34 jecha argannuudha. Isa barbaaddee ni argatte. Ilma ishee tokkicha wajjin dheebotteetti, wajjin baqatteetti, dugda ishee irratti baatteetti, harma ishee hoosifteetti, rakkatteetti wajjin jibbamteetti, wajjin arrabsamteetti, bara daa'imummaa isaatti
raajii inni hojjetuun daa'imni naannoo sana jiran waan irra ga'aa turaniif ollaan waan jibbaa tureef waan qeeqaa tureef kana hunda garuu waan isa wajjin ilma ishee wajjin argiteef ilma ishee tokkicha kan biraan qabdu. Kanaaf guyyaa kanatti gidiraa argaa turte, dhiphoo argaa turte, dhiphoo Kiristoos haasa'uudhaaf nama cinqaa. Isheen garuu haati takka ittiin akkamittiin cinqamne ilma ishee ni argite. Yogguu argitu garaffii sana hunda alangeen dugda isaa irratti bu'e sun uffata isaa ijoollummaadhaa kaastee wajjin guddatti sana hunda dhiigaan makamte yogguu argitu. Dhiphuu sana hunda yogguu argitu dubaroo Maariyaam ilma ishee tokkichaaf ni boosse. Imimmaan ishee ni dhangalaaste. Gidiraa isheetiif ni dhangalaaste. Akkamitti gidiraa akkamii keessa dabarsitee akka guddiste ni beekti. Ilma ishee immoo tokkicha maahootuu waan tokko hin balleessine waan kana hunda argiteef dhugumaan ni boosse. Marree Yaaqoob ilma isaa tokkicha Yoosefiif ni boo'e. Isheen akkamitti hin boossu? Marree gadaamessi da'ee hundi umriin isaanii yogguu ga'an ijoollee isaanii boqotaniif yogguu boqotan yoo argan ni boossi. Isheen garuu ilma ishee ganaa umrii ijoollummaatti jiru tokkichaaf attamitti hin boonye? Iddoo kanatti imimmaan ishee harcaasuu eegalte. Garaan ishee raafame. Dubaroo Maariyaam waa'ee qabamuusaa, waa'ee sobaan irratti murtaa'uusaa, waa'ee reebamuusaa iddootti yaadannuudha. Iddoon inni shanaffaan Sima'oon nama Qareenaa kan jedhamu Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 32 irratti iddoo itti argataniitoo itti qabaniidha. Itti qabanii dirqisiisanii fannoo baachisaniidha. Dura badee ture inni sodaate. Isa wajjin na ajjeesu, isa wajjin na hidhu, isa wajjin gidiraan irraan ga'u jedhee badee ture. Amma garuu yoo kana fannisanii yoo kan ajjeesanii ni raawwatu jedhee deebi'ee yogguu dhufu isaan garaa karaarra jiru. Kanaadhaaf isa kanatti yaadannu fannoo itti baachisanii kan itti wajjin gara Qaraaniyootti imalchiisanidha. Inni ja'affaan mana Philaaxoos keessatti fi haati manaa Philaaxoos Abrooqilaa kan jedhamtu raajiitti argite kan itti himteedha. Abjuu argite. Nama kanarratti badii tokko akka hin argine yoo isarratti murteessite garuu siif wayyoo kinoo ijoolleen keenya sadan umrii isaanii guutuu erga dhalatanii eegalanii guyyaa tokko dubbatanii kan hin beekne amma dubbatanii jiru. Namni kun qulqulluudha yogguu jettuun Philaaxoos garuu nama kanarraa dhiiga nama kanaarraa harki koo bilisa jedhee harka isaa dhiqachuu kan nutti argisiisudha jechuudha. Iddoon ja'affaan. Iddoo torbaffaan yeroo lammaffaadhaaf kan itti kufeedha. Fannoo baachisanii iddoon kun gara Gologootaatti Qaraaniyoo iddoo Gologootaa Eeldaa jedhamutti iddoo dhiyoo ta'eedha. Iddoo kanatti iddoon kun cinaasaadhaan darbamee gara Tsaraatsiyoon jedhamutti kan imalchiisu yogguu ta'u iddoo kanatti dhiphoo kan irraan ga'anidha. Inni torbaffaan iddoo dubartoota 36 itti wal argeedha. Iddoo kanatti ni yaadattu taanaan iccitii guddaan dubbatameera. Dubartoonni 36 kun baay'een isaanii dhiphoo isaaniirraa, baay'een isaanii gidiraa isaaniirraa, baay'een isaanii hammeenya isaaniirraa, baay'een isaanii cubbuu irra ga'e, abaarsa irra ga'e irraa bilisa waan ta'aniif yogguu nama dhabanitti, yogguu fira dhabanitti, yogguu namarraa adda ba'anitti ofitti qabee nama waan isaaniif ta'eef, fira waan isaaniif ta'eef ofitti isaan harkisee, ofitti isaan qabee waan wajjin jiraateef ni boo'aniif. Imimmaan isaanii harcaasanii akkamitti kana irratti raawwatu, akkamitti dhiphuu kana irratti raawwatu, akkamitti gidiraa kana irratti raawwatu jedhanii ni boo'aniif.
Kiristoos garuu yeroo kanatti jara kanaan maal jedhee Wangeelaa Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 27 irratti yaa dubartoota Iyyeruusaalem anaaf hin boo'inaa ofii keessanii fi ijoollee keessaniif boo'aa jedhe. Eeyyeen har'as akkuma kana ofii keenyaaf warri gaabbiin galle, ofii keenyaaf warri dhiigaaf foon gooftaan fudhan, ofii keenyaaf warri galaana cubbuu keessa jiru, ofii keenyaaf warri badii keessa jiru, ofii keenyaaf warri du'arra jiru, ofii keenya warri cunqursaa daabiloos jala jiru, ofii keenyaaf Kiristoos dhiiga isaatiin nu bitee gabrummaa daabiloositti kan galle, warri seexana jala jiru, warri hojii Sodoom jala jiru, warri cubbuu jala jiru, warri waaqa biyya lafaatiif mallaqaaf aangoodhaaf qofa bitamne jiraannu. Ofii keenya bo'uu qabna. Gaabbii akka galluuf. Kanaadhaaf yaa isin dubartoota Iyyeruusaalem anaaf hin boo'inaa. Ofii keessanii fi ijoollee keessaniif boo'aa jedheen. Kanaadhaaf yeroo iddoo saglaffaatti yeroo sadaffaadhaaf kan itti kufee itti ka'eedha. Iddoon kunis balbala yookaan iddoo itti fannifamu iddoo Golgootaa yogguu ga'uudha jechuudha. Egaa iddoo kanatti inni sin ajaa'ibu warri fuulduraa yogguu harkisan warri duubaa ni gadhiisu fannoo irratti isaa. Warri duubaa yogguu harkisan warri fuulduraa ni gadhiisu. Warri duubaa yogguu gadhiisan warri fuulduraa ni harkisu. Warri bitaa yogguu harkisan warri mirgaa ni gadhiisu. Warri mirgaa yogguu harkisan warri bitaa ni gadhiisu. Akka kanatti dhiphuurraan ga'an. Akka kanatti cunqursan fannoo wajjin itti qoosan. Iddoon inni kurnaffaan qoree 52 gonfoo godhanii mataa adda isaarratti keewwisanii ajjeesuudhaaf akka mijatuuf uffata diimaa itti uffisuudhaan cinqii itti jabeessuudhaan gidiraa itti baay'isuudhaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti kan jiru isa raajonni dur yaa'ii raajotaa kan jedhaman walitti qabamanii guyyaa kana arguudhaaf kan itti raajan sun guyyaan sa'aatii iddoo kanatti kan raawwate isa kanaadha. Iddoon inni kurnaffaan iddoo itti cibsanii mismaara 5 birruusa hamaadhaan harka isaarratti Saadoor kan jedhamu harka mirgaa irratti, Alaadoor kan jedhamu harka bitaa irratti, Adeeraa kan jedhamu laphee isaa walakkaatti, Daanaat kan jedhamu miila isaa lamaaniin, Roodaas kan jedhamu immoo laphee isaati irratti kan itti onnee isaatitti kan itti waraanan, kan itti fannisan, kan itti rukutanidha. Dhiphuu kana simachuun ni ulfaata. Gidiraa kana simachuun ni ulfaata. Iddoon inni 12ffaan Qaraaniyootti ol seessisanii iddootti dhaabanidha. Inni nama ajaa'ibu mootichi Solomoon ilmi Daawit mootittii Saabaa jedhamuuf dhaala 70 iddootti laateedhaaf iddoon kun. Iddoo kanatti baasanii huccuusaa Solomoon dhaala yogguu Saabaadhaaf dabarsee mootittii kanaaf dabarsee kennu isaan garuu uffata inni irra ture uffata diinaati jedhanii hardaan akka biinxatan Faarsaa Daawit boqonnaa 21 lakkoofsa 18 irratti uffata koo diinonni ni cicciratanii ni kukkutatanii akkuma jedhee galmaa'e akka kana kan irratti raawwatanidha. Inni 13ffaan boolla qotan fannoo keessa dhaabuudhaaf gidiraa kana hunda dhiphoo kana hunda erga irratti raawwatanii erga garafanii erga harka isaa kana keessa gadi uranii mismaaraan muka jiidhaa irratti fannisanii iddoo itti fannisanidha. Sa'aatiin kun sa'aatii 6 ture. Iddoo kanatti raajiwwan hedduutu ta'e, raajiwwan ajaa'ibaa garagaraa baay'eetu ta'e. Maaliif waaqa dhayin? Maaliif goofta dhayin? Maaliif uuma dhayin? Kanaadhaaf
qulqullichi Yohaannis afaan warqee kan jedhamu akkas jedha. Obsi hamma kana ga'u obsa attamiiti? Jaalalli amma kana ga'u jaalala akkamiiti? Callisuun amma kana ga'u callisuu akkamiiti? Arjummaan akka amma kana ga'u arjummaa akkamiiti? Jaalalli nama kana jaallachuun hamma kana ga'u jaalala akkamiiti jedhe. Isaan kana hunda erga irratti raawwatanii iddoo kanatti kan ta'e isa kanaadha. Raajiiwwan 7 ta'e sa'aatii kanatti. Raajiin ta'e kuni hundi aduun ni dukkanoofte, addeessi dhiiga uffatte, urjiiwwan ni harca'anii, kattaawwan ni jiganii, ni diigamanii, awwaalliwwan ni banamanii, warri du'an ni ka'anii, maggaarajaa mana qulqullummaa iddoo lamatti ni baqaqee. Isa kana yogguu yaadnu ni cinqamna. Kanaadhaaf qulqullichi Efreem inni Sooriyaawii dhumarratti maal jedhe? Tajaajiltoonni isaa gooftaa isaanii irratti murtii du'aa yoo dabarsan samiiwwan ni socho'anii, hundeewwan lafaa ni daaqanii, angafni ergamootaa fi ergamoonni hundi ni hollatanii, Gabri'eelii fi Mikaa'el kochoo isaaniitiin fuula isaanii ni haguuggatanii. Dhumarratti maal jedha? Kiruubeel ni dhokateedha. Eeyyeen gooftaa waan ta'eef wanti kun hundi ta'e. Samiin ragaa ba'e, lafti ragaa baate. Kanaadhaaf gooftaan gooftota, uumaan uumtota, hidhamuunsaa, kabalamuunsaa, gonfoo qoree kaawwachuunsaa, reebamuu rukutamuunsaa, dhukkubsachuunsaa, cunqurfamuunsaa, hadhooftuu dhuguunsaa guyyaa kana irratti kan isa irratti ta'e waan ta'eef gooftaa Iyyasuus Kiristoos arjummaa isaatiin, dhiphina isaatiin kana hunda lubbuu keenya nu fayyise. Fannoo irratti dhibbuu kana hunda argee guyyaa kana nu oolfateera. Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf gatiin kanfalame salphaa miti. Kanaaf abboonni yogguu dubbatan addunyaa ogummaan inni itti uume caalaa nama ta'eetoo kan nama itti fayyise ni ulfaata ni caala jechuudhaan abboonni dubbatan. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannifamuu isaatiin, dhiphuu isaatiin, gidiraa isaatiin, hadhooftuu kana hunda dhuguu isaatiin kan nu fayyise bara baraa hamma bara baraatti ulfinni isaaf haa ta'u.